يا سبخو ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لبني خو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي دينا هيرنا مالاتوي تفتر سمالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي ديغا في لفه حملو بومباتو دينا هيرنا مالاتوي راس مالي ديرون دام باتوي بيلي سما دوغا خداري نركبتوي ديغا في لفه حملو بومباتو يا سبخو ابشرني بريتي يا نميتو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي داندي ولا بوما ديرا في للتبا بلا في ديبو ركوبا يكبا روبا في أدو الرد والدبري دارا في هليا دخان كتاموري داندي ولا بوما ديرا في للتبا بلا في ديبو ركوبا يكبا روبا في أدو الرد والدبري دارا في هليا دخان كتاموري يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكني هماتي ابشرني بريتي سبا مرجالوي سرنا رابا دوري سبا خار يوم بلو بيدي سما ملي قبر ما نهملو كبسونو اي بيسا وليا ما قالو سبني أورمو سبا مرجالوي سرنا رابا دوري سبا خار يوم بلو بيدي سما ملي قبر ما نهملو كبسونو اي بيسا وليا ما قالو يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكني هماتي ابشرني بريتي شافي طول ما قصو أفرن كلو فيما في بورنا سبونتو تولو أرسيف ولا قاهرري في بالي تكما جبيسا ولدها قولي شافي طول ما قصو أفرن كلو فيما في بورنا سبونتو
walloo Arsiif wallagaa hararii fi baalee Takkumaa jabeeysaa walitti haa golee Yaa saba koo abshirni bariitii Yaa lammii koo abshirni bariitii Laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariitii Yaa saba koo abshirni bariitii Yaa lammii koo abshirni bariitii Laf bariisaa dukanti hamaatti abshirni bariitii Yoya ilmanaya mikir tamaratu nagaini kenya kawaga koram wada sanada qabu sagantaate tanarati mati shabbo kanta Professor Scale gabbisada qabanne sari hanne jira mustigara kenya ga ashamar kafune baganaga angar shabbo media duftan jenne sansimanna no folcha sanokati simatan ga sani fadisu qophii arrata naga balina waan amma keessa jirru fi waan asteemulle hedduunu akeekan jeetiin abdii guddaa qaba وادرا برتنا قيبتن نولين ترى مالا مega kaada orabtichatti naga walgaafanne kalatti gara sagantaa keenya seenna Professor Scale Gabbisada waamicha keenya gabajanii sa'a ganamaa tanan odoo ciree nyaanne noofacha asirratti sana feeru keenyaaf dhiifama saggaafachaa gaafirraa teenya kabajana isra nu dhufu keessaniif galatoomaa isaniin jenna welcome to Shabbo Media Sinillee kabajan dhabinaa baga deebinee wal agarree nagaa isiniif haa ta'u أيوة الفادا قالت هو يسأل الجنة أكرمت اللي قالت تكنيشاناتي شبو بيديا ميا شبو رئيس نولين ترى قال قبيسا وديسا سقطات ترى سنيس كام بيقالوتي نولين ترى ماله المعنى يا قافنتي يا بروفيسور أفتندرا عملوت بيتي هو قاسا دين كلموتو ما كانان التيم بينو كيسا لولا يتألاتيت ألات وداجينو برنسبيل جون ummata Oromooti fi ummata Tagaaruu irratti Amhariyaan Shaabiyaa fi PP lola labsanii turan. Lolli kun hoggaa afuraffaadhaaf deemaa jira. Gara Oromootiin gara Beetii Habashaa gara Tigreellee hoggaa tokkoo fi ji'a muraasa hoggaa tokkoo fi ji'a muraasa taanee jira. Amma immoo imala isaanii waan mootummaan tun jijjiiraa jirtu fakkaatti. Sakkeessa mallattoon hoggonoota keenya gadhiisuu akkanumatti illee Sibaat Naggaatiif Iskindar Naggaa kana gadhiisuun tokko waan haaree lammaffaa mallattoo beeytee mootummaa Tigraay wajjuu ta'anii haasa'uudhaaf fedhii akka qaban Ameerikaa fi hawaasa addunyaatti fi domestically biyya Itoophiyaa keessatti illee education agarsiisaa jiranii Eritrealleen walqaati keessa bahuu jalqabde wanni jettullee confirm ta'ullee baatu haasa'uun numa jira. There's some sort of change is happening jechuu kiyya lafarratti siyaasa Itoophiyaa irratti. Mee Professor Nisan gaafachuu barbaadu. Mootummaan Dr. Abiyyi maal garsiisu maal indikeet nu godhuu barbaade jechuu kiyya mallattooleen kuni maal garsiisa? Korsii isaa san jijjiiruu isaati moo mix signaalii as keessa jira mee kan akkamitti dubbiftanii jechuu kiyya san? Ayyee galatoomii sirriidha waan ati dhimma jette jedhamaadha jira
garuu gaaffinatti na gaafatte mootummaatu jijjiirama agarsiisaa jira ka jedhudha. Mootummaa jijjiirama tokkotti yoo agarsiisaa hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama agarsiisuudhaafis fedhiillee waan qabu natti hin fakkaatu amma. Jijjiirama agarsiisuu jechuun anaa fi tokkoffaa nama ajjeesuu dhaabuu qaba. Nama hiraarsuu dhaabuu qaba. Xiyyaaraan uummata Oromoo rukutuu dhaabuu qaba. Hojii mootummaan hojjetu hojjechuutu irra jira. Namni nagaan bahee akka galu gochuutu irra jira. Ka beela'e kana kan gognis, beellis, hongeenis rakkise kana gargaaruu qabaachuutu irra jira. Hin agarreen kana. Tokko isaayyuu hin agarre. Ammallee uummata Oromoo dirooniidhaatiin ajjeesaa akka inni jiru kan hin argu. Kanaaf irraa jijjiirameera ka jedhu haasaa yeroo namni haasa'u nan dhaga'a. Kun fuula qajeelfateera ka jedhu hooggantoota irraatillee nan dhaga'a. Hin agarre garoon. Hin agarre. Amma utuu isa keessan seenin hiikni isaa maalidha kan siyaasaatu hin jirini. Hooggantoonni dhaaba kaafa'oo waan hiikamanii fi gammanneera. Durattuu hidhamuun irra hin turre. Tokkollee hidhamuun irra hin turre waan yakka godhan tokkittii waan hin qabneef. Akkasuma ta'e immoo waa'ee siyaasni isaa maalidha kanatti jette irratti yoo qabsiisnee ilaalle hooggantoota faayila tokko keessa jiranitti hiikani malee kan kaafa'oo hooggantoota olaanoo hiikan kan maqaan isaanii beekan malee kan kaafa'oollee hiikanii hin gadhiifne. Kan kaafa'ooyyuu gadhiifamee hin dhumne bara. Ammayyuu hidhaa keessa jira. Itti dabalee hidhaadha jira amma har'ayyuu. Kan ABO kan hiikame hin jiru. Hooggantoonni hundumtuu ammallee hiraarfamaadha jiru. Amma mana hidhaa keessa jiru. Kan mana keessatti hidhaman mana keessa jiru. Keessaatiitii fudhatee tarii siyaasaaf naa tola waan jedhee yaade yoo qabaate ani hin beeku. Sababa kanaatii fi namoota muraasa baaseera. Sababa kanaaf gammanneerra durattuu hidhamuun irra hin turre namni hiikame garuu baay'ee miti. Itti gammanna waan warra hiikamaniif mana hidhaatii waan bahaniitii fi maatiin isaaniis waan furamaniif. Itti gammanna hiriyoota keenya namoonni hiikaman kun hiriyoota keenya saayibban keenya sababa kanaatiif hin gammanna garuu hiikamaniiru inni jedhu kun hammam akka hiikaman kumaatamaan hidhaman kumaatama mana hidhaa jira kumaatama mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jira ammallee itti dabalaa jiru ammallee hiraarsaa jiru uummata Oromoo kan sababa kanaatiif hiikaman isa jedhu sanarratti xiqqootu of eegganneeti wayyaa kan hin hiikamini kumaatamaan kan lakkaa'amantu lafa jiraa jechuudhaatiif hin jedhe jijjiirama akkasii argaa hin jiru. Lammata waa'ee Tigraay ilaalchistee akka amma jettetti nagaadhaan fixuudhaatii fi mallattoo tokko tokko agarsiisaa jira akka jedhee ani hin agarre. Ammayyuu Tigraayin dirooniidhaan guyya guyyaadhaan xayyaaraaf dirooniidhaanii boombiitti roobsaadha jira. Kan hin arge kanadha. Eritiriyaan Walqaayit keessaatii bahaa jiraa kanatti jette odeeffannoo ani qabu Eritiriyaatu keessaatiitii deemaa jira miti. Naannoo Addiramax jedhan. Addiramax sana dabartee jennaan garuma Sudaanitti iddoo deemu iddoo tarsiimaa kan ta'edha. Achitti waraanatu ta'e waraana sana keessatti Eritiriyaanii sibiila gurguddaadhaan bakka warri Tigraay jiru jedhee yaadee tumeeti hamma tokko laaffifadheera jedheeti itti seene Addiramax sana darbee ol gara gaara Tigraay gara Tambeen deemu sanatti itti seenee jennaan duubaan goranii kutanii Eertiraa achitti fixan kana ni beeku. Kan himame kan jiru waraana keessatti Tigraay Eertiraanii rukutamuusaa akka kanatti rukutamee hin beeku. Eritiriyaan gaafa rukutamu waraana isaa keessaatii namni yoo jalaa du'e reeffa isaa dhiisee hin deemu ture. Yeroo jalqabaatiitiif Eritiriyaan yeroo jalqabaatiitiif gaafa baqatu reeffa rukutamee dhumellee utuu hin kaafatin deeme kan jedhu salphinaan keessaatii deeme malee Eritiriyaan keessaatii fudhate kan jedhu dhugaa miti karaan sun. Karaan oduun dhugaa odeeffannoon dhugaan naannoo Addiramax sanatti waan akkasii ta'eera. Kanarraa kan hafe mallattoo tokkitti hin agarre ani gaamme hin agarre karaa maaliiyyuu karaa sadanuu akka jette kana hin agarre. Itti dabalee torbanuma kana keessa naannoo Amaaraatti wal gahanii turan. Naannoo Amaaraa wal gahan sana keessatti namichi muummicha ministeeraa naannoo isaa sanatti deeme
kan inni waadaa galee warra Amaaraatiif kan inni dubbate waadaa galee fi haga Tigraay jilbeenfatutti waaqarraatiiti dirooniin itti roobsaa lafarratti karaatti cufeetanin beelessa kun wanta jijjiirame hin qabu jedheet kan inni dubbate. Kanaaf ammayyuu kan inni himuudhaa barbaadu uummata Oromoo kanarratti wanta ta'aa jiru hubatee ilaaluutu irra jira malee akka kanaan dura ta'e utuu homti tokko hin ta'in lafa dhiichisuu eegaluun barbaachisaa miti. Yoo waan ammasiin jedhe dhugaa miti ta'e walitti haasofnu garuu homaa jijjiiramuudhaaf waan mallattoo agarsiisu hin qabu fedhiillee waan qabu hin fakkaatu. Utuu fedhii qaba ta'e maal godheeti harargee dirooniidhaan ruba reeba har'a gargaara kaleessa. Maaliif kana godhatu fedhii qaba ta'eetiiti. Paartiin bilchiginnaa kan isaan ta'anii mari'atan ilaa rabbii jedhee kana iddila murteessanii himeetan irraa dhaaba gaafamte na gaafatti kanaatiif. Kan Tigraay irratti Tigraayiin hin seennu kan jedhu waan isaan irratti mari'atan waraqaan dhoksaadhaan kaba'ee keessatti kan hin arge kan isaanii irratti Tigraayiin hin seennu jedhan gaarii dhagaa Tigraayiin hin seenna Oromoo dhaqxanii itti dhiigan dhangalaasinaa. Oromiyaa keessatti garuu shaneedhaa wajjin hin teenye Oromiyaa keessaa shanee kana fixuun nurra jira jedhaniiti kan warra bilchiginnaa Oromiyaa kan isaan mari'atan amma gidduu kan eessaa fuuneeti gaamma. Nuyi kan gammanne garuu kumaatamas mana hidhaa jira ammayyuu. Maal agarreeti mootummaa waan jijjiirame kan jedhu waan hin jirre ituun argin dafnee abdii godhachuudhaaf lafa dhiichisuudhaatiif itti sirbaa jirra natti fakkaata kan jedhuun yaada qaban. Look, mee wanni sanirratti amma fakkiidhaaf jijjiirama fundamental ta'e arguu baannu ammaan dura isaan wajjin hin mari'adhu amanuun anna daraaddaram kun namicha jechuu tureetu arramoo at least beetee ritorikii isaa jijjiiraa jira. Wanni inni jechaa jiru keessaa tokkoffaa wanni beetee rakkoo fi gidiraan naannoo Tigraay keessa wanni teessan addunyaatti nu salphisee jiraadha. Haasoma san keessa deebi'ee ammas odoo oollee hin bulle ህወሓት warra naannoo Tigraay bulchu ህወሓት durgaa shabbaaree jechuu ture. ህወሓት wajjin marii jalqabuu qabnaadha. Jijjiirama uumaadhallee ta'uu baatu somehow kunis indication fakkaatu jechuu afaan mi'eeffachuuf ta'uu jechoonni akkanaa irraa bahuun kun namni kun maybe gara mariidhatti imaluudhaaf yaada qaba waajjuu nama keessatti uumaa maaliif kana jechuu isa barbaachisa jechuudha. Yoo dirooniidhaan ka dha'u taate ka karaa cufee beelessu yoo taate maaliif afaan toluun isa barbaachisa Profeesar? Gaariidha gaaffii gaariidha. Ilaa waan ammatti jette waan fafakkaatu wanta nutti fafakkaatu ህወሓት jedhee duratti ashobaarii jedha ture amma ህወሓት jedhee sababa kanaatii fi qalbii diddiirrachuu isaa tarii agarsiisuu danda'a jedhu hawwii keenya dhabu. Hawwii keenya ilaalaa jirra malee waan achi keessaatii bahaa jiru. Ani jijjiiramni dhufeera yoo jenna ta'e waan qabatamaa irratti haa hundeessinu. Waan hundee qabeessa irratti kaanee wanta inni godhe wanta qabatamaa akka namoota hiikuu kana qabatamaa yoo inni godhe malee afaan keessa afaan tolfachuu jalqabee ka jedhu irraatii kaanee ilaaluun nurra hin jiru siyaasa ta'uudhaaf waan danda'u. Haga ni beekuttis tokkoffaa maaltu akkasuma fayyuu jechuudhaaf Sibaat Naggaa nama waggaa 86 ofiisaatiiyyuu kerkeree kufuudhaatiif ka'e mana hidhaatti galchanii irratti sirbuun gaafa sanayyuu sirriin turre gaafa sanayyuu obboleettii isaatiif jaartii sana waggaa 80 keessa jiran fuudhee mana hidhaa keessa kaa'uun homaa barbaachisaan turre gaafa sanayyuu. Akka jedhan immoo laga keessaatii fuudhanii galan mana keessaatii fuudhan Maqalee keessaa. Mana keessaa fuudhaniiti akkas goone jedhani warra kaan immoo ajjeesanii dhagaa keessatti gadi guuraniiti kan isaan irraa sirban gaafa sanas taanaan. Kanaaf nama waggaa 90 gahuudhaatiif adeeme kana utuu jalqabayyuu qalbii namoota qaban ta'eeti nama akkasii hin hiitu safuu qaba bara. Dhukkubsataa ofiisaa gargaara waan meeqayyoo hojjete hin gadhiisu warri addunyaa irratti amma nuti beeknu badii meeqa warra hojjeteyyuu mana murtiittuun dhiyeessanii dulloomeera silaa rabbiyyuu fudhatuudhaatiif jedha hagadhiifnu jedha. Amma waggaa 3 booda waggaa gara 2 ta'uudhaatiif deemu keessatti Sibaat Naggaa gadhiifne ka jedhu innis akka maali akka waan guddaatti ilaalamu irra hin jiru. Namicha Amaaraa sanas Baaldaraas irraa hiikame sanas hiikan sababa isaan hiikaniif garuu
tarii warra Amaaraatu warra inni hundee siyaasaa isaa godhatetu nuu hiikte malee ittiin jedhan maaliif achiitii gadi bahee innis waraanni dhaabatuun irra hin jiru jedhee kan lallabuusaa kan inni eegale. Itoophiyaa andinnaatiin tokko illee tucha gargaarsa barbaade ta'a kanaatiif gadhiisee ta'uudhaaf hin danda'a. Gar tokkoon immoo Oromootas gabbeessu barbaade warra Oromoos hiikeera ta'uu danda'a. Garuu akkaataan inni itti dubbatu sana fa'aa tokko ilaalla waan ati jette even akkaataan inni itti dubbatu sana keessaatiyyuu buleessa Amaarri gaafatti iyyitu maaliif hiikte inni gaafatti gadi bahee kan inni dubbate warra hiikamiyyuu mana hidhaatti deebisuudhaatii fi hin dandeenyaadha kan jedhe. Warra hiikamiyyuu hin dandeenyaadha. Egaan warra deeggartooti isaa yeroo itti ka'anii ofiisaati ofirra galagaluudhaatiif nama danda'udha kuni. Akkasitti miti kan inni ilaalamuun irra jiru garuu laammas deebiseetti hima. Walgahii irratti gaafa walgahan naannoo Amaaraa irratti kan inni dubbate ammayyuu yeroo bitachuudhaatiifan akkasitti gochaa jira malee itti qophaa'uudhaatiifin yeroo bitataa jira. Ollaayitti, Iddeessatti, Birshalaqoo, Agaarfaa bakka adda addaatti leenjiirra jira ammallee. Leenjisaadha jira namoota itti galfate. Waraana leenjisaadha jira. Waan qabatamaan anaafisadha. Waan hin afaan jijjiirrataniif. Waan qabatamaan waraanaaf qophaa'aa jira. OPDO'n warri yookiis bilchiginnaa Oromoof hin jettu amma OPDO'n kaleessaa sun. Walgahanii gaafa dubbatan kan isaan jedhan warra hiikamiyyuu hiikamuun isaanii sirrii akka hin taanedha kan isaan itti mormaa turan namichuma kanattu. Mormaa kan isaan turan hiikamuun irra hin turredha. Oromiyaa keessa immoo mormitu ka jedhamtu jiraachuun irra hin jirudha kan isaan jedhan. Wanni qabatamaan isa kanadha rabbii jedhaatiifi. Garuu maaltu kan isa godhe waan ati jette irratti yaada tokko kenna. Dhiibbaan alaa itti baay'ateera tokko gaaffiin qabu. Biyya keessaas dhiibbaan dinagdee maallaqa dhabuun itti heddummaateera. Sababni isaa biyya keessa lafa waraanni jiru miti. Lafa waraanni tures miti. Naannoo Amaaraa miti, naannoo Tigraay miti, naannoo Affaar miti. Gara lixa Oromiyaa keessas yookiis kibba Oromiyaa keessatti duwwaa miti bakka nagaan jira jedhame sanattuu waan oomishame baay'een hin jiru. Namni lafa qotuudhaatiif hin jarjarre. Hiraarsamaa waan tureef lafa qotachuudhaatiif hin dandeenye. Iddoo adda addaatti sababni kun ta'eetii fi hongeen akka jiru atillee beektaa. Beelli gogni akka jiru beektaa. Sababa kanaatii fi bara garii kana caalaa waan amma ta'e caalaa rakkoon itti dhufuudhaatiif adeema. Lafa hongeen hin jirretti gibirallee sassaabbatee mootummaan maallaqa qabaatee mindaa hojjetootaatiif kafaluudhaatiif waan isa dhibee fi bara kana keessa bajata itti dabaluudhaatiif jecha birrii biliyoonii 200 maxxansaniitii isaanitti kafalanam. Biyya alaatiif horiin dhufu hin jiru. Waan jirtu sana immoo meeshaa ittiin bitata addunyaarra naanna'e. Akkama jedhamu biyyoota 4-5 keessa duwwaatuun ta'in Awurooppaa bahaa keessa deemee gara Azarbajaan gara Maaroo kana keessa deemee bakka namni irraa hin bitanne akka Faarsi kana Faarra keessa deemeeti qawwee bitachuudhaafiti maallaqa baasaa jira. Amma immoo itti fufee bituudhaatii fi bu'aan iyyuu argamuudhaatiif hin danda'a. Mootummaan yoo of jalatti qabuudhaatiif damaa jira. Dhiibbaa dinagdeetu biyya keessa jira. Mindaa kafaluudhaatiif dadhabaadha jira. Inni amma nuti arganne immoo homaa bu'aa argachiisuuf hin danda'amu. Wanti biyya alaatti ergamu hin jiru. Qaaliin biyya waa ittiin bitattu samii keessa bahee jira. Rakkoo kanatu dhiibbaa itti godheetiiti warri biyya alaa maallaqa akka kennaniifi warri lixaa kun maallaqa akka infuse godhaniitiif jecha waan isin jettan godhaadhan jira jechaa jira malee tokkitti yaada jijjiirrachuu hin agarre. Akkas jechuun koo mormii fedhii irraa inni dubbata miti. Mormii miti fedhiin kan koo. Osoo yaada jijjiirrateetii wayya. Garuu kan kana nama jechisiisu homaa hin agarre. Ammallee kan inni waan yaada jijjiirrate fakkaatu iyyuu dhiibbaan dinagdee biyya keessaa waan itti baay'ateef mootummaan jalatti qabuun rakkoo waan itti taateef tarii biyya alaarraatiitii fi waan warri lixaa kun jedhan sana godheen waan gammachiisu fakkeesseetanii waa keessaa argadhaa jechuudha deeme malee mootummaan kunis muummichi kunis
jijjiirama waan jedhuuf fedhii isaayyuu hin qabu jedheetanii amanan. Yoon ani sobe kanarratti yoon ani waan ani jedhe soba ta'e homaan rakkoon hin jiru. Anatu nama tokkotti sabe. Garuu immoo waan hin jirra jennee abdachuurra waanuma jiru gaafa inni bari'u arguu irra nuu wayyaa. Ammaaf garuu yaada kan koo homtuu jijjiiraman agarsiisu amma hin jiru. Kan jirtus dhiibbaa turre waan jiruuf dhiibbaa sana ofirraa qolachuudhaatiif jecha duwwaadha. Biyya keessaa dinagdee addunyaa irraas dippiloomaasiin waan itti baay'ate akkasitti hin beekan. Ayyoo ulfaadha. Mee dhugaa sadeen kana gurmuun sadii siyaasa impaayirtii Itoophiyaatiif fi Horn of Africa illee waliin impaaktii irratti uumaa turanii Shaabiyaa, Amhaariyaa fi PP'dha. Mee yoo gadi buunee laallee fadhiin isaanii kun maybe Oromoo fi Tagaaroo jilbiibbachiisuu irratti illee walii haa galan malee fadhiin isaanii sadeen waan adda addaati jechuudha. Fadhiin Isaayyaas East Africa irratti doominantii ta'ee brookara ta'uudha. Waa'ee ji'oopolitiksii irratti intirestiin isaa sani. Humnoota adda addaa sarfu godhuu barbaada. Uummanni Amhaariyaa Habashaa ammoo sirna miliksan deeffachuudha. Abiyyiin ammoo aangoo isaa sanirra beektee turuudha. Wanni sadeen tuni waan sadeen kana galmaan gahachuudhaaf gufuun isaan irratti wal amanan uummanni Amhaaraati uummanni Tagaaroo Nofochaa fi Oromoodhaa yoo jilbiibbatiin Abiyyiinis kursirran turu Amaariinis sirna milik deeffachuu hin danda'u. Isaayyaas illee gaafa Afrikaa irratti nugusa nagasii ta'uu hin danda'u. Well, yeroo ammaa tana keessatti keessaa'uu manaamni abjuun gabaabaan abjuu Abiyyiidhaati maaliif ta'e isaa ta'an godhaati. Tajara kaanii ammoo kan tasirnaati kaan ammoo kan beekte geopolitiksiidhaati which is very complex. Ammoo wanni tuni Abiyyiin haga isaan wajjin dhiibuu danda'u dhiibe horiin harkaa dhume dippiloomaasiin harkaa dhume siyaasaan harkaa badde. Gurmuun tun amma achi hagam takka waliin deemuu dandeessidha. Already stressiin irraa mul'ata. Abiyyiin xiqqishoollee Toomaas Sanfashaa barbaadu. Jarattiin Habashaalleen beektee deebii kararratti akkuma duraan walii galle sanitti itti fufuu qabna. Badduu saa badduu jaanii isaan irratti rincicuu argaa jirra. Gumgumiin Habashaa keessa agarruu fi gaafa hidhamtoonni kun gadhiifaman guyyuma san Isaayyaas Afwerqiidhaa televezyiinii irratti bahee akkaataan inni itti gadhiise sirrii mitiyyee qeequun sana ogaalaallee don't you see any tension jechuu gurubbii kana keessatti tenshinan agartu. Akka hubannaa keetittoo gurmuun sadeen tun hagam takka amma booda waliin fufuu danda'an. Adda boon isaanii mala beektee yeroo gabaabduu keessatti. Bareeda kun gaaffii murteessaadha. Isamuun keessatti argamaa jira gurmuu warra sadanii kana keessatti. Egaa akka shariikomaati akka gurmuu sadiitu jira garuu shariika ta'aniiruudha natti fakkaata kanatti jette. Isamuun hin mul'atu keessatti gidduu kanatti jette sirriidha inni isameera gidduu isaanii kan jiru. Tenshinii sanatu keessa jira inni jira. Sababa inni jiraatuufis waan isaan barbaadantu tokko duwwaa miti. Waan irratti wal barbaadan tokkotu jira. Innis fedhiin isaanii garuu tokko miti. Sanaaf hin oolu amma yoo isamuun sun alatti gadi bahee hin mul'atin iyyuu hin oolun. Fedhii isaaniis adda adda waan ta'eef. Gaafa hundumtuu waan isaan tokko godhu sana bira darbanii amma immoo of ilaaluu jalqaban fedhiin isaanii adda adda waan ta'eef akkatu hin ta'etta. Fedhiin isaanii adda adda waan ta'eef addaan bahuun isaanii waan hin oolle. Maal akka isaan fedhan himteetta garuu kan Eritiraan itti dabaluu barbaada. Eritiraan naannoo gaafa Afrikaa irratti ana mootiidhaan namni guddaan anadha jechuu duwwaa osoo hin ta'in fedhiin inni qabu. Eritiraa keessatti innuu diriirfatee aangoo isaas tolfatee naannoo sanatti mul'atuudha kan inni danda'u yoo Itoophiyaan dadhabde duwwaadha. Kana 1976 irraati eegalee political geostrategic Eritiraan kan inni qabu waraanni Eritiraa jedhe gaafa sana waraanni Eritiraa keessa jiru Finfinnee deeme malee Eritiraan bilisan baatu waan jedheefiti warra TPLF-ti wajjin illee TPLF uume TPLF-dha wajjin illee tokko ta'uu jalqabe 1976.
inni hin jijjiiramne. Geostrategiin sun geopolitiksiin sun hin jijjiiramne. Eertiraan guddaa ta'uudhaa fi kan inni fedhe Itoophiyaa irratti hirkatee Mallasiin iyyuu gaafa sana quxxisuusaa godhate inni nama dheeraa ta'ee nama guddaa ta'eeti mul'atuudhaaf kan inni ture ammas hin jijjiiramne. Inni hin jijjiiramne ammayyuu. Eertiraanis achuma jira, Itoophiyaanis achuma jira, Somaaleenis achuma jira. Ammallee dheengaddallee bahee kan inni dubbataa jiru kanadha. Naannoo sana keessatti nagaan kan inni tasgabbiin argamuudhaati danda'u yoo Eertiraa fi Itoophiyaadhaatii fi Somaaleen tokko ta'anidha. Kuni barbaachisaadha jedhee geopolitiksiin isaa hin jijjiiramne ammayyuu waan jijjiirame yaadi isaas waan jijjiirame hin qabu. Tokko kan isaan godhe kan Eertiraa irratti kana dabalee waan jedhu tokko kan isaan godhe Tigraayin balleessuun nurra jiraadha. Tigraayin akka jirutti barbadeessu mancaasuu qabnaadha. Kanatti tokko isaan godha. Malee tokkittummaa tokko hin qaban akka jette Abiyyis aangoosa. Warri Amaaraas olaantummaa Amaara keessatti Eertiraanis olaantummaa naannoo sana irratti barbaadu. Kun immoo waan rukutuuf fedhiin isaanii kun waan wal rukutuu fi wajjin ta'uudhaatii fi hin danda'ani. Jibba Tigraayii fi jibba sabboonummaatu adda isaan tokko isaan godhe malee sabboonummaa Itoophiyaa keessa jiru sanatti tokko isaan godhe keessumaa kan Oromoo dabalatee tokko kan isaan godhe jibba isaan qaban malee imaammata waliinii qabaatanii miti. Inni isamuunsaa waan hin oolledha. Isamuunsaas amma mul'ataa jira. Namichi Eertiraa keessa jiru sun kan gidduu kana kan inni dubbataa ture yoo namni dhaggeeffateera ta'e Abiyyiif isa gidduu tokkummaan kanaan dura ture akka hin jirre ifatti baasee dubbateera. Aariirraa ka'ee kan inni dubbatu. Sababa maaliitiif aare? Tigraay keessaatiiti utuu hin barbadeessin maaliif keessaa bahee jedha. Naannoo Walloo keessatti Daseedhaaf Kombolcha keessatti Tom and Jerry dhamo maaliiti haasa'u turan warri Itoophiyaatiif warri Tigraay jedheeti in kasasa ture Itoophiyaa. Kana malees akkuma naannoo Tigraay keessaatii baheen Abiy Eertiraa dhaqee ture. Gaafa inni Eertiraa dhaqee Isaayyaas Asmaraadhaa bahee gara baadiyyaa keessa deeme helikopterii caccabduu tokkoon na bira fidaa jedheeti baadiyyaa sana keessatti hamma danda'u itti himee ati ijoolleedhaa homaa hin beektu attam goota keessaa baate jedheeti gurra isaatti itti himee deebiseera kanaan dura. Isa baadiyyaa sana keessatti dubbate dheengadda baasee televizyiinii irratti dubbateera namichi kun. Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota waan jedhu jiraachuun irra hin jiru. Inni baduutu irra qaba jedhee Eertiraa taa'ee Itoophiyaadhaatii fi murteessaa jechuudha. Homaa hin jenne Abiy kanarratti. Kanarratti jibba Eertiraa irraa qaban sanarratti dheengadda immoo maaliif dhaabbatte daangaa Tigraay irratti waraanni kun maa ittiin fufne ka jedhu Eertiraadhaas dhagaameera, Amaararraas dhagaameera. Amaarri immoo amma hidhanneerraa irraa hin hafnu jettee har'a waraanarra jiru. Naanni adda harqaay naannoo sana keessatti amma waraanarra jiru. Soqoxaa irratti waraanarra jiru. Eertiraan karaa Affaar seenuudhaatiif jecha waraanarra jiru. Egaa maaltu hafe? Abiy rakkina qaba. Rakkinni inni qabu sida dubbadheera. Rakkina dinagdee rakkina dippiloomaasiitii qaba. Mootummaa of jalatti qabuu dadhabaa jira. Eertiraan hamma inni qabu hamma maallaqa kafaleefidha. Maallaqa amma keessaatiifuu hin qabu. Eertiraan kan isheen Itoophiyaa irraa barbaaddu Itoophiyaa dadhabsiisuudha. Yoo Amaaraaf Tigreen wal lolte Itoophiyaatu dadhaba. Itoophiyaa yoo dadhabsiisteeti bilisummaan Eertiraa mirkanaawa. Sababa kanaatiif bakka Abiy hin jirretti warra Gondarii wajjin ta'e warra Gondar warra Dabuub Gondar jedhan Amaara achiitii wajjin ta'eeti waraana kana itti fufsiisuudhaaf adeemaadha jiran. Abiy waraanicha akka inni itti fufuu hin fedhu warra Amaaraa harkasaa qabee deemsisaa jira. Walumaa galatti gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a jedhe amma gaa Abiyyitti dhufuun isaanii ni oolle. Fedhiin Abiy aangoo sana qabatee Itoophiyaa bulchuudha. Garuu sababa warri Amaaraa jiraniif, sababa warri Eertiraa jiraniif, Eertiraan immoo Asmaraa jira miti, Finfinneedha jira. Ganannatii keessa jira. Qabeenya keessa jira Eertiraan Finfinnee. Isaan kanatu Abiy waan inni fedhee ofiisaatii jedhee aangoo jalatti qabuudhaaf godhuyyuu akka inni hin goone gochaa jiru. Nama hiikte maa hiikte ittiin jedhu walii galanii jarri lamaan. Tigraayin hin galu yoonni jedhe akkamitti hin galu jettee jedhaniit irraa sirbaa jiru. Ama
Warri Amaararraa ba'anii Oromoon gaafa yoo beeku kan inni akka inni mootii Itoophiyaa ta'ee jiraatu barbaadanii jiran. Isa hin beekne kanatu Iyyaasuu lammaffaa amma Minilik Saalisaawiin ta'aa jira miti inni. Iyyaasuu lammaffaa yookiin sadaffaa ta'uudhaaf Iyyaasuu Saalisaawii ta'uudhaatiif adeema malee Oromoodhaan bahee keessumaa immoo duratti Musliima kan ture. Akkuma Iyyaasuu warri isaa Musliima kan turan Amaaratu kana fudhataa jedhee jara sanatti kooluu galuun isaayyuu gaafama sana rakkoo itti dhalatte isa biratti. Amaara yoomuu isaanii isan fudhatan kana baruu dhiisuu isaatii fi innuu rakkateera. Kanaaf tokko ta'uu hin danda'an jibbatu tokko isaan gochaa jira malee imaammata wayii yookiis galma tokko waliin qabaataniiti wajjin hojjetaa jiru miti. Inni eegaleera. Itti caalaadha deema. Gara fuulduraatti addaan bahuun isaanii waan hin oolledha gaaffiitti na gaafatte. Kan gaafadde qabxii biratti dabarra. Yoo triangle kun ka cabute most likely ammaa'u Amaaraa fi warri beektee let's say warra Dawud Gondar kanaa fi warri Shaabiyaadhaa projektii isaanii waan hin xumuraniif obviously waliin turuun isaanii ni mala. Abiyyiin ammoo aangoo isaa kanaatu projektiin tun deebi'eeti isa rakkoo keessa galchaa jira. Isaaf uummata isaa, isaaf addunyaa amma immoo gaa isaaf beetee mootummaa isaatu yoo midhaa kafaluu baate namni volontarlii mootummaa keessa hojjetu hin jiru. Jalattii yoo lamaan kun achitti qindii ta'an taate Abiyyiin karaatti uummata Oromootti deebi'uu danda'u ni qaba jechuudha. How do you see it? Maaliif kan social base isaan irratti hundaa'ee mootummaa ta'ee akkuma Iyyaasuu sanitti innillee beektee lola sagalee xoornatii san irratti nyaadhamamoo somehow badii isaa ka waggaa sadeenii san tolfateeti Oromoo araarfatamoo. What option does he has? Yoo akka nama siyaasa yaadutti jette Oromootti deebi'uun hin gargaaraan. Gargaaruu ni danda'a. Yoo Oromootti inni deebi'ee Oromoonis isa fudhata. Gargaaruu danda'a. Garuu waan ati jettu tokko uummata isaatti deebi'uudha. Karaa maaliitii kan inni uummata isaatti deebi'u jechuun uummata isaa ture Oromoon. Waggaa 7 kana keessatti uummata kooti ka jedhu Oromoodhaaf uummata kooti jedhee waan godhe qabaatiif immoo maal argineeti kan uummata isaatti deebi'u ka jedhu. Oromoo irratti dhalate waan jedhu sana duwwaadhaaf immoo Oromoo irraa dhalachuun Oromoon taatu. Akkasitti miti kan Oromoo taatu. Kan Oromoo ta'een dhalatin iyyuu Oromsiisanii Oromoo hin godhu. Kanaaf Oromoo kanatti ta'uu dandeessu. Maqaa sanan qabaa yookiis bashaashatti kan dhaladheedhaatiif miti bashaashatti kan dhalatte nafxanyaan baay'eetu jira. Kanaaf uummata isaatti wanta isa deebisu maaltu jira? Inni uummata kooti jedhee hin beeku karaa maaliiti kan inni uummata isaatti deebi'u? In gargaaraan yoo waan uummanni godhu waan uummanni sun barbaadu yoo inni godhe gaaffii bubbuleetu jira kan Oromoo. Gaaffii uummataa gaaffii bubbuleetu jira gaaffii abbaa biyyummaa jedhamee dubbatu sana keessatti. Abbaa biyyummaa Oromoodhaa deebisuudhaatiif adeema. Waggaa 3 amma 4 adeemaa jira kunoo. Waggaa 4 darban keessatti uummanni Oromoo gaaffii itti wareegama baase. Waggaa 50 wareegamatti baase. Ofiinin of bulchadhaa. Dinagdee koorraatiin bu'aa argadhaa. Eenyummaa kootan tuumsadha jedhee kan inni gaafate gaaffii walumaa galatti gaaffii abbaa biyyummaa jedhu akka inni gara fuulduraatti deemu godhe moo Abiyyi? Akka inni boodatti deebi'u godhe. Uummata Oromoo kana tokkummaasaa in tumse moo sababuma isaatiitii jecha uummanni Oromoo tokkummaan isaa iddoo meeqatti akka inni caccabu gochaadha kan inni ture. Isa kam kan lafa kaawwate? Waan lafa kaawwate maalitti deebi'uudhaatiif gara sanatti deebi'a kan inni jedhu fedhii maaliitti agarsiiseera. Isa keessa hin jiru jechuudhaaf hin jedhe wanti kun. Isa keessa hin jiru waan itti deebi'u. Abdii hin jirre. Ilaani mormii barbaaduudhaatiif miti. Yoo Oromoodhaaf hin tolchu ta'e gaariidha. Mormii namatti fufnaa jechuudhaatiif miti. Garuu kan saati ka jedhamu ani hin agarre gaafa dhalate irraatii jalqabe yookiis aangoo irratti gaafa ol ba'e irraatii galee Oromoo kana hoggansa isaa balaaleffatu, hidhu, ajjeesu, hiraarsuu. Oromoo kana tuffachuu. Waan Oromoon jedhe hundumaa tuffachuu. Dhiisa. Oromoon gaaffiinsa deebi'eera. Masafaatti galeera. Lammata waa'ee xixinnoo natti naasa'ina.
waan mandara keessaa natti naasa'inaa jedhee sabboonummaan Oromoo mandaratti kan galchedha kan nama jedhu. Rabbii jedhaati uummata Oromoo. Nama miniliikiin kaleessa eengadda gaafa makkalaakaa waajjira isaa uume sana miniliikiin nama isiniif haarsu badii Oromootiif garaagarummaa Oromootiif cabbiisa Oromoo keessa jiruuf sababa nama ta'e mallattoo nama ta'e miniliikiin kan isinitti faarsu gaafa duraanii miti. Eengadda kaleessa malee eengadda gidduu kana kan akka sanatti miniliikiin faarsu kan Haayile Sillaasee faarsu akkamitti natti deebi'a jedhee abdata. Yoo Oromoon waa godhachuudhaatiif adeema ta'e karaa Abiyyi miti kan dhufu. Siyaasa waan ta'eetiif garuu siyaasicha sanaatiif garuu yoo gaaffii Oromoo deebisuudhaaf karaa qabatamaa deebisuudhaatiif hin danda'a ta'e gochuudhaaf hin danda'a ta'e isa hin simanna. Anis nan simanna. Garuu karaan irra dhufe waan nama dubbataa ture karaan irra dhufe gaaf tokkollee ani Oromoodha jedhee Oromummaa sanatti nama hin boonin. Oromoo nan cabsa waggaa 1,000 jedhee kan waggaa 1,000tiif ta'u cabsuudhaatiif irratti adeemaa ture. Cabsuudhaaf yeroo sirratti fixuudhaaf hin barbaadu ragaa garuu nan kenna. Oromoo cabsee qaccabsuudhaaf kan tafuudhaaf waan inni hojjetaa ba'e waggaa 4 kana keessatti. Gaafa jalqabaa miti toftaadha ka jenne. Toftaadhaaf kana godha. Amaaratti dhaqanii qoomma'uu kana toftaadhaatiif godhaa jedhee hamma tokko Oromoon ilaale hamma inni diriirfatutti. Toftaan isaa garuu hin dhumne kaleessa eengadda naannoo Amaaraati kan inni dhaqee Amaaratti waa dubbataa ture. Eengadda addunyaa fuulduratti kan inni warran hiikeyyuu galchuu nan danda'a jedheeti Amaara isaatti kan inni dubbataa ture. Eengaddadha kan inni adda baba'ii sanatti bahee miniliikiin faarsaa ture. Akka miniliikii, akka Yohaannisii, akka Tewoodiroos dhiifama gochuun nurra jira jedhee fedhii isaa nutti himaa ture. Kanaafi ila achi hin geenyisiin jechuun maaf hin jedhe namni. Deebi'uudhaatiif jedha ka jedhu hin agarre homaan. Homaan agarre. Deebi'uu jechuun garuu afaaniin dubbachuu utuu hin ta'in uummata Oromoo addaan qooduu sana dhiisuu tokko. Hoggansa sana hundumaa hiikuu. Waraana irraa dhaabuu. Gaafa kun taate walitti deebinaniifati. Waraanni gaafa irraa ka'e dirooniin kalee dheengaddaa Harargee rukutaa ture sun gaafa inni irraa dhaabbate uummanni Oromoo hiraarfamuun xinnoo gadab irraa lajab yoo jedhe ijoolleen Oromoo sababii tokko tuun balleessin mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran yoo irraa galani hoggansi Oromoo yoo irraa gale gaafa sana haasofna. Ammaaf garuu afaan keessaati wanti inni bahuyyuu waan isin agartan ani argaa hin jiru. Kan qabatamaadhaan itti deemuu dandeenyu waan ammas hin jedhe kana yoo godhedha. Yoo kana asii wanti tokko jijjiirameera jedhee waan abdii godhadhuun qabu Oromoon qabsoo isaatti fuudha kan inni qabu hin jedha akka nama tokkotti. Ayyee Profeesar. Mee imala waggaa sadeenii kanatti jarma sadeen kana evaluate naa godhi. Eritrea legislation Shaabia, political correctness in Shaabia, asii deebi warra Amhariyaa kanaa fi Abiy in person yoo fudhannu taane or Itoophiyaa illee haa jennuuni. Projektii innis aangoo turuudhaaf Amaaraanis sirna isaa deebisuudhaaf Eritriyaanis beektee gaafa Afrikaa irratti Isaayyaasis mootii ta'uudhaaf projektiin kun daameejiin inni akka beektee biyyattis nurra fide akkuma Amaarattu abjuun isaanii kun gatii isaan kafalchiise kana kanaawu evaluate goonee jirra jechuudha because abjuu qabaachuu waan biraati wanni ammoo rakkoon abjuun keessirra fide san ammoo is it worth it honestly so amma gaafetii yaa sirreeffadha abjuun sadeen kun khasaaraan isiin beektee akka Amaaraatti isaanirra geessifte akka Itoophiyaattis nurra geessifte even gaafa Afrikaa destabilize godhurattuu wanni isin contribute goote maal jechuudha. Mee akkam evaluate goona imala waggaa almost waggaa 4 isaanii kana. Utuu Oromoodhaaf ta'e akka ilaalcha Oromootti akka ilaalcha Oromoo keessa jirutti akkasitti yoo ta'e utuu biyyi suni demokiraatoof ta'eetiitii in wayya ture. Qabsoon sabboonummaa Oromoo qabsoon biyyoolessaa Oromoo
abbaa biyyummaa ofirratti barbaade malee kan kabiraarraatiiti waan hawwate hin qabu ture. Ishii atiitii nurkatti qabuudhaatiif adeemanii jechuudha. Heerri Itoophiyaa sun heerri Itoophiyaa waan Oromoon keessa keewwatedha. Itoophiyaan caccabuun irra hin jirtu yeroo ammaatti jedhamee 91tti garuu hiree ofii ofiin murteeffachuun waan heera keessa seenu qabuutu irra jira jedhee Oromootitti galfate. Oromiyaa kan jedhamtu ijaaramuun fedhii Oromoon qabsoo Oromoon bu'aa ittiin buufatedha malee kennaa kennameef hin turre. Kun akka gaariitti hojiirra hin oolle jechuudhaan fincilli qeerroo bara 2015tti kan eegale hojiirra hin oolle kan 91tti achi keenye mirga heerri Itoophiyaa nuu kennu sanatu nuufi hin mirkanoofne. Akka naannoo federaalaa tokkotti Oromiyaa akka jedhu keessattis ofiin bulchine bu'aa isaas irraan arganne eenyummaa keenyas akka gaariitti keessatti tumsachuudhaatiif hin dandeenye kan jedhu ture sabboonummaan Oromoo gaaffiin isaa. Eritiraanis dheengadda waan kaleessa dheengadda ture miti kan dheengadda waan dubbate keessatti namichi Eritiraa bulchu suni Itoophiyaa keessatti waan Tigireen lafa keesse ofiin of bulchuu kan jedhamu sun baduutu irra jira. Sirni federaalizimii sabdanuu biyya sana keessaa baduutu irra jira kan inni jedhe. Kan afaansaa keessaa bahe hawwii isaatis fedhii isaatis kan inni jedhee fudhachuun irra jiru Oromoon hundis fudhachuun irra jiru kan inni jedhe torban kanadha. Waggaa 3 dura miti torban kanadha. Hawwiin Eritiraa kanadha kan inni jedhee dubbate. Akkas jechuun waan Oromoon ganama 91tti lafa keewwate ofiin of bulchuudhaatiif Oromiyaa na barbaachisa. Mirgoota gurguddoon immoo eegamuutu irra jira. Hamma hiree ofiin murteeffachuu tokkotti kan jedhu sanatti isa kan inni hin barbaanne jedha Eertiraan. Isan gufachiisuudhaaf adeema. Isarrattan Abiyyiin gargaare kan inni jedhe torban kana. Warri Amaaraa kan isaan ammas dubbataa jiran waggaa 3 kana keessattis kan isaan dubbataa jiran in dubbatamu wanti kun hin ka'u kan jedhamu waggaa 3 kana waggaa bara wayyaanee sana keessatti akkas jettee hin dubbatta waan jedhame dubbataa kan isaan eegalanii. Itoophiyaan tokko taatee lummuxxii tokko ta'uutu irra jira jechuudha. Lummuxxii ta'uu jechuun lummuxxii tokko ta'a jechuun waa'ee alaabaa miti rabbii jedhiiti. Waa'ee alaabaa miti. Itoophiyaan iyyuu yaaduma tokko jalatti galtee eenyummaa tokko jalatti galtee Oromoon Oromoo ta'uu isaa irratti qaanfatee mataa gadi cabsatee jiraachuutu irra jira. Naannoo isaa immoo iddoo 9-8tti kukkutuu irra jira. Malee Oromiyaa ta'ee jiraachuun ta'uun irra hin jiru. Gatat zittat noo jechaadha bahe Oromiyaa. Oromummaa guyyaadhaan Oromummaadha kan diigamuun irra jiru guyyaadhaan. Reediyoon isaanii televizyiiniin isaanii kanadha kan inni dubbataa jiru. Eertiraadhaa fi Amaara akka tokko kan godhu Oromoo kana jibbuudha. Tigraay kanarratti gufuu waan itti taateef humna waan itti taateef of jalaa fuudhuudhaaf adeemani malee xiyyeeffannoon isaanii ni dhuma Oromoodha kan jira kana lamaanii. Kanaadhaaf kan isaan adeemaa jiran. Egaan isaan kanarraatiiti maal arganne yookiis maal argannaa jennee waan eeggannu hin qabnu. Rakkoon biyya sanaa kan inni maddaa jiru naannoo Amaaraa sana keessaati. Badiin hundumtu maal arganne kana keessatti tarii gara nama 40,000 Oromoo lafa Walqaayit Amaarri kan kooti jedhu kan Amaaraas osoo hin taane warra zayitii gurguran Finfinnee keessa jiran namoota abbaa qabeenyaa Amaara jedhan ofiin isaaniif akka isaan saliixii irratti oomishatanii gurgurataniitiif jecha Oromoon nama akka gara 40,000 achitti ajjeesiseera. Kan Oromoo ta'e Dabuubii keessaati akkas. Namni baay'eetu sababa malee dhumaa jira Oromoon keenya. Biyya keessaa hoo mul'ata Amaaraa kana mul'ati Amaarri nafxanyaan qabu sana hojiirra oolchuudhaati jecha waggaa 3 lixni Oromiyaa homaa tokko tuun hojjetin utuu hin oomishatin mana hidhaa duwwaatti guuramaadha ture. Lixni kibbi Oromiyaa akkas ta'aa ture. Iddoon kan biraatiitis qeerroon akka qeerrootti hin dhaabbatin jedhameeti qeerroo kukkutanii iddoo meeqatti kutanii isa kaan horiidhaan bitatanii isa kaan mana hidhaatti naqanii isa kaan daggalatti naqanii
deemaadha turan. Maal argate Oromoon kana keessatti? Ajandaan Amaaraa akka hojiirra ooluuf Wallagga gaafaatidha. Finfinneen bararaadha. Baaleen baaleedha. Naannoon kan biraani kan Amaarri keessatti bataskaana ijaarratedha. Achitti deebisuun nurra jira kan jedhu keessaati Oromoon waa tokko hin arganne badii hiraarfamuu waan qabu dhabuu waan beeku wal dhaalu malee homaa tokko irra keessaati haga ammaatti hin arganne. Durattis kan hin jechaa ture ammas homaa irraa abdatuudhaatiif hin danda'amu. Nafxanyaarraatii fi Gondarirraatii homaa abdatamuun hin danda'amu. Kana ija keessaati qiimmaa isaa Oromoon baafatee qulqulleeffatee ilaaluu qaba. Diina kee gaafa barteetti isa kan keetti tolfachuudhaatiif adeemta. Haga ammaatti badii malee hin agarre kanatti abdattus badii itti caalaa sana malee homaa waan fooyyee irraatii argamuu hin danda'u. Mootummaan federaalaa amma mootummaa naannoo Amaaraati. Akka namaattis kan bulchu isaan akka ajendaattis kan inni deemsisaa jiru isadha. Amaarrii fi Eertiraan kan isaan barbaadan badii keenya malee tolaa keenya miti. Kun qiimmaa keenya ija keessa baafannee ilaallatu kan irra jiru dhugaa ala jirtudha jechuudhaaf hin jedhe. Ayyoolfaadhoo saaleen irraa dhumaa jirti. Mee amma gara keenyatti yoggaa san deebisee oggoloonni keenya hiikaman ammoo biyyattiin even hiikaman illee lessee mana hidharraa bahan I think saniitu irraa moo describe godhana fakkaata. Hiikamu jechuun free bilisa jechuun nama dhibdii jechuudha. Mana hidhaa xiqqarraa gara mana hidhaa guddatti bahaa jiranii. At least manuma hidhaa sanirraa boon let's say as a positivity yoo kan fudhannu taate duuba uummanni kun hogganoota jechuudha. Nama maatii fi bira galee dubbiin irraa dhumattuu miti jechuudha. Nama sabni miliyoona 78 isaan eeggatu. Warra qabsoo hogganu. Biitii labsii hatattamaa jala jirti. Laata akka profeesaratti namoonni hidhamtoonni amma mana hidhaa xiqqaadhaa gara mana hidhaa guddatti bahan kuni political spacein isaan keessatti operate godhuu danda'an jira laata. As tokko gisee hawaajii jala odoo jirru Oromoodhaaf uummanni kun maal contribute godhuu danda'an maal godhuu danda'an jechuudha. Is there any space for them to act on behalf of Oromos? Gaaffii yeroo kallattii maatiin deebisa. Yoo mana ati qabdu humna abbaan irree tokko mana keessirraatii fudhatee keessaatii si baasee ofiisaatii hamma tokkotti galee ture. Gaafa manni kee sii deebi'u gammaduun keen oolu. Manni kee waan deebi'e. Hogganoota siyaasaa uummata Oromoo hidhamuun irra hin turre. Hidhamuun irra hin turre. Kan hidhamaniif mirga Oromootiif loogan jedhameeti malee, mirga Oromootiif loogu jedhameeti malee, sirna nafxanyaa gadi horduudhaatiif adeemsa deemu sana irratti gufuu ta'u jedhameeti malee hidhamuun irra hin turre. Gaafa sanas kan isaan hidhaman du'a Hacaaluu duuba kan isaan booji'amanii hidhaman. Osoo gaafa sana Jawaar warra hidhattoota isaati isa eeganiini Isaa qawwee keessan dabarsaa kennaa utuu jedhuu baate achumatti ajjeesuudhaaf deeman malee hidhuudhaaf hin turre gaafa sanas. Gaafa sanas akka tasaa irraa oolan. Haga waggaa tokkoof walakkaa caalaa hidhamanis kan isaan bahanii hidhamuun irra hin turre. So waan ati qabdu wanti sirraa fudhate yeroo sii deebi'u gammaduun keen oolu garuu gammachuu guddaa ta'uudhaaf hin danda'u. Kanuma kee ture kaa iddootti deebi'e. Waanuma ta'uun irra hin jirretu irratti deebi'e. Garuu ammayyuu guutuu miti. Ammayyuu hooggantooti Oromoo hiikamanii hin dhumne. Deeggartoonni siyaasa Oromoo ammayyuu hiikamanii mana hidhaatii hin baane guutaniidha jiru. Har'a illee itti dabalamaadha jiru. Mana hidhaatii baafanii ajjeefamaadha jiru. Kan akkan irraanfanne hamma tokko irratti gammanneerra. Gaaffii nuti na gaafatte garuu sochii gochuudhaaf gaaffii Oromoo kan bubbule jira sila maqaa kan hin siidhe. Kan gidduutti dhalate immoo jira. Gaaffiin Oromoo. Finfinneen kan keenya kan jedhu kan bubbule keessaati kan hamma tokko walakkaan isaa deebi'ee garuu nuuf hin kennamin jira. Waan Dirredawaa jira. Waan akkasii kan yeroo ammaa kana keessa dhalatan immoo jiru. Sadaffaan hooggantoonni keenya hiikamuun irra jiru jechuunis gaaffiidha Oromoodhaati. So kan bubbule jira.
kan amma dhalate jira, kan amma hatattamaan deebii qabaachuu turre jiru kan akka hooggantoota hiikamu lafa jira jechuudha. Kanaaf qabsaa'uudhaa fi ajandaan isaa lafa jira isaaniif kutame. Garuu socho'uu danda'uu waan jetteef ilaalcha kan kootii duwwaa waanuma jiru irraati ka'eetanin dubbadha malee isaan waan argan isaantu beeka warra mana hidhaatii bahan. Akkuma jette Qilinxoodhaa Qaallittiirraa yookiis Qilinxoorraa bahaniiru mana keessa galaniiru siree isaaniirra buluudhaa fi maatii isaanii wajjin ta'uu isaaniitii fi firoota isaaniitti dubbachuu danda'uu isaaniitii fi gaariin ta'eera jechuudha. Yoommoo rakkoodhaaf muddamni mootummaa sana keessa jiru akka isaan socho'an godhee socho'uudhaatiif hin danda'u. Dandeettii isaanii irratti gaaffii hin qaban. Akka isaan uummata Oromoo sochoosuudhaaf danda'an gaaffii tokkittii illee hin qabu. Garuu biyyi sun kan isheen ittiin bulaa jirtu nafxanyaadhaa fi Eertiraadhaan har'a. Mootummaan federaalaa kan muummicha ministeeraan hoogganamu waan barbaadu hundumaa gochuudhaatiif humna hin qabu. Akka nama argaa jiru sana keessatti. Warri diina Oromoo baalaanqaa Oromoo kan warri ta'an garuu jara kan akka isaan jiraatan miti kan isaan barbaadan akka isaan hin jiraannedha. Akka anatti natti mul'atutti. Lafti sun banameera, dirreen sun banamee socho'uu, bilisa ta'anii socho'uu lafa danda'an gahaniiru isinumaa fadhiisa. Dandeettii isaanii irratti uummata Oromoo sochoosanii karaarra buusuudhaa fi amantaa irraa qabaachuu irratti rakkoo tokko iyyuu hin qaban. Biyya sana gaafa ilaalu garuu mee nagaadhaan jiraachuun isaanii iyyuu amirkanaa'u jechuudhaa fi karaan sun lafti sun banamee dirreen siyaasaa sun banamee sochii guddaa gochuudhaa fi hin danda'amne. Haa ta'u malee kanan ani beeku hiriyoota koo waan ta'anii fi kanan ani beeku akka duubatti akka isaan hin jennedha. Duubatti akka isaan hin jenne nan beeka. Kutatoo ta'uu isaanii nan beeka isa nutti agarsiisaadha jiru isaan. Haalli isaa waanuma fe'e haa ta'u ofirraa dhiibbachuu qabna jedhanii akka isaan socho'an nan beeka. Garuu kanatti gaaffii kallattiin na gaafatte bilisa ta'anii dirreen siyaasaa sun banameeraa fi kan jette hin banamne dhiibbatanii banamuudhaatiif garuu socho'aadha jiru. Kanarratti uummanni Oromoo deggeree wajjiniin ka'uun barbaachisaadha. Durattis kan dhiibbaa gochuudhaaf danda'u uummata Oromooti. Amma immoo hooggansiisa amma tokko nu gadhiifameera ergii jedhee balaa amma dhufaa jiru sana ofirraa qolachuudhaaf kan danda'u uummanni Oromoo yoo ofiisaatii socho'edha. Waan hoogganni ittiin jedhu godhanii dhiibbachuu utuu hin banamin iyyuu dirreen siyaasaa sun utuu hin banamin iyyuu humnaan banachuudhaatiif itti deemuun dirqama waanuma ta'u natti fakkaata. Karaa mootummaa waan baname natti hin fakkaatu. Karaa kutannoo isaanii garuu banamuun akka jiru natti mul'ata. Egaa Professor, I think asmara yoo dhaabnee saameenyaan qabdu yoo dhaamsa baay'ee qabaatan carraa saniif hin kennaa dhaamsa dabarfachuu barbaadanis. Dhaamsa dabarfachuu barbaadu waan kanaan irratti dubbannedha. Okay. Waan diinni godhu nuti kan dhibamsiisu. Waan diinni nurratti godhu nuti. Waan bitaarraa. Hayyee ulfaadhaa akka waan diinni irratti raawwatu miti kan nu rakkisu. Qophii diinaa miti kan nu rakkisu. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti tokkummaa ijaaranii akka nama tokkootti socho'uu dhabuudha. Kanaaf gara keenyaatti adeebinuudha kan hin jedhu. Mooraa qabsoo Oromoo sanaa haa tolchinu gaafan mooraa jedhu immoo ilaalcha adda addaatu jira, tooftaa adda addaa jira, tarsiimoo adda addaatu jira. Isa kana wal dandamachiisnee akka uummata tokkootti ka'uun barbaachisaadha. Waan atama jette hooggantoonni amma tokko ergiitii gadi ba'anii isaaniin dhaggeeffannee tumsinee duukaa bu'uudhaaf walirratti duuluu sana dhaabuu yoo walirratti duuluu ta'e walumaan gabroomna yoo waliin wal tumsinee sochoonu ta'e walumaan bilisoomna ka jedhu yaada qaban. Egaa Professor Hirmaannaa keessaniif galatoomaa isaniin jenna. Uummanni Oromooillee akka waan guddaa irraa qayyabattan abdii guddaa qabna. Gara kiyyaangaa xumuradhee galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isaniin jenna. Asumaan teeknishaana kiyya galatoonfadhee qopheessaa qindeessaa sagantaa tanaa isaanis qaamee gaggalooti. Haga qophii tan fakkaattu dachaanutti nagaa waaqaa keessanaa tura ulfaadhaa. Wanni baay'eedhaa peejiin keenya kun haariyaa kaan nu harkaa rukutanii jiranii. Kanaafuu warri fooloora keenya ta'in fooloo nu godhaa, sheer nu godhaa,
kanatti aansinee immoo xiinxala isaanii dhiheessinaa. Egaa akka irratti wal affeertan abdii guddaa qabna. Nagaa Waaqaa keessa nutti galatamaa. Singalchu, itilalilachu, sigalcha, singalchu, itilalilachu.
maaltu marmaare egaa nu galchaare kanaaf lafa raasaa dhugaa barabbaasa dubbee na farsaana butee dabarsaana suphee nama taatee dhufeera dhiyaatee dirra bishaan dirra bishaan dirra bishaan karaa bitaa dirra bishaan karaa bitaa bakka dhugaan dirre nagaan hin jiru. Galatoma,